Akkuma beekamu qonni diinagdee wirtuu lafee dugda biyyattiitiin jireenya dhala namaa bu'uurri isaa qonna. Maarreen qonna teknooloojii garaagaraatiin deeggaruun qonna keenya dorgomaa taasisuun dirqama. Kana milkeessuuf immoo teknooloojiin oomishtummaa qonnaa dabalan qorannoo garaagaraan deeggaramanii yeroo ammantanaa qonnaan bulaa biratti akka lafa qabatuuf hojjetamaati jira. Kabajamtootaa fi daawwattoota maatii Singitan Miidiyaa, nageenya keenyaas hin daganne nageenyi badhaadha. Sagantaan keessan kan yeroo kamiyyuu caalaa jaalattan kan sa'aatii kanatti isiniif dhiyaatu sagantaan qonna fadis kunoo sa'aatii isaa eeggatee isiniif dhiyaateeti jira. Maarreen milkaa'ina hojii qonnaa argaman godina Harargee ba'aa aanaa fadis Araddaa badhaatutti qonnaan bultoonni sanyii filatamaa kilaasteraan facaasan irraa gammadoo ta'an nuus qaamaan achitti argamuun waan qopheeffannee qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Kata Araddaa badhaatu wanta saalimi shanyiin kun shanyii kan inni addatti bakka yoonni fi fuulduraan qoddama kan qottaate aboggatti tarlama oomishuu dandeettiyeeti yaadee jechuudha. Kanaafuu inni bakka shanyiin kun shanyii kan inni addatti irra filatamaadha. Shanyiin kun harmazaa fi waan adda addaa irraa dabata dalagaadhaas akka dalagaa bishii kan illee karaa meeqa taaba hin qabu tartakkatti lafa irraa baatee facaafnaan inni bakka didhalayyeetiin yaada humna namaatii fi waa hedduu qusatiyyeetiin yaada madaabaraadhaa fi waan adda kan ta'e aadaatis kanallee warqata irra caalatti inni bareedayyeetiin xabana jechuun gaha bakka kanaaf inni barbaachisaadha ittiin amana yaadni biyya kanuma galatooma dhuftanii yaaluu keessaniif illee garaagarummaan isaa kana kun jechuutti dhufa kun gara ji'a torbaatti fudhatee jechuudha. Garaagarummaa guddaa qabu hojii finjaa kan ibsa hojii facaafnee finjaan kun amma karatti hafee jira. Inni immoo yeroo xiqqimti yookiin xiqqishoo irraa dhufee waan xiqqishoo dhiyee malee inni osoo inni fuulduraan kan qotamu ta'e waggaatti tara lamaan inni yaada malee shakkii malee ta'eetii yaada jechuudha. Hanqinni sanyii bara kana nu mudatullee hojiin bara kana hojjetame fedhii qonnaan bulaa kan kakaasee fi oomisha argamu irratti illee kan itti gammadan ta'uu ibsuun qonnaan bultoonni fageenya osoo isaan hin daaggeessin aanota ollaa irraa sanyii bitachuun bara kana facaasanii jiru. Bara dhufu immoo hamma kanaa olitti hojii kana lafa qabsiisuun fedhii qonnaan bulaa keenyaa adda baasuun kan irratti hojjennu ta'a kan jedhan immoo hojjetaa misoomaa Araddaa badhaatu kan ta'an obbo Abdulees Qorraatiin. Shingaa naannoo shanyii naannootii fi shanyii filatamaan kun garaagarummaa isaa qabaachuu jalqaba qonnaan bulaan kun irra ture hedduu na gaafachaa ture. Shanyii qabaachuu dhabu turtii itti amanummaan isaa garaagarummaa shanyii ji'a sagalitti bishingaa dhufu kanaa fi hawannaa kana hedduu itti dhagamee deemaa ture. Kanarraa nu gaafachaa ture. Shanyii FTC akkuma qabatamatti ni reefuu asirratti haasuudhaaf yaala sanatti shanyii FTC malkaam yaamu waan xiqqoo takka giraama gahu hidhaasuun jira chiraas muuxannoo argatee nu gaafachaa ture. Waan kana immoo itti lafee jijjiiramaa asirratti mul'atu kana garaagarummaa isaa kanatti amanee qonnaan bulaan isarraa barachuudhaaf hedduu waan inni hojjete kanatti gammadee jira jechuudha. Inni qabu hedduu gammadee jira. Wanni kun ammoo akka waan isaa ta'e amanee muuxannoo kana immoo namoota siinaa jiran kan hundaaf jijjiiree Araddaan kun ammoo amma Araddaan ta'e olmoostii parsantii 90 fi parsantii 75 bishingaan amma akkuma ilaalee arginu kana faarsanaa jiru kun baalaan jiru kanatti bishingaan aadaa hedduu hin dhalle qaxaratti hafee jira jechuudha. Kanaaf muuxannoon isaa kuyyoo as keessa babal'ate hiyyummaa jalaaf karaa gabaabduutti ubbaa waan ta'eef hojjetaa misoomaa wajjin akkuma dursaan nu deeggaraa ture sanatti ammallee daran shanyii kana baabbilee dhaqee bitate. Kanaaf caalatti fuulduratti itti deebi'ee obboleessa isaa kanallee jijjiiree Araddaan kunneen akka fakkeenyaatti irraa fudhachuu danda'a. Hojii kanaaf baay'eetti gammadu isaa kan hin dhaga'e waliin as bideef kana.
kilaasteraan facaasuun akkaatuma fedhii qonnaan bulaa irratti hundaa'uun bara kanam qamadii jafarsan jedhamus qonnaan bulaa biraan geenye qonnaan bulaan akka irraa fayyadaman taasisaati jirra kan jedhan immoo hojjetaa misoomaa Araddaa Badhaatuuti. Maqaan kiyya hojjetaa misoomaa Abdullaziz Qorraatiin jedhama Araddaa Badhaatu. Shanyiin kun shanyii qamadii gafarsan haala qabatamaa qilleensa aanaa keenyaa Araddaa keenyaatiin haalli kun gammoojjiidha. Qabatamatti naannoo kana keessatti milkaa'ina qabaachuuf qonnaan bulaa birattis baay'achaa deemuu jiraachuusaa milkaa'aa ta'uusaa qamadiin kun haala isin gartan kanaan haala bareedaadhaan kan dhalu ta'uusaatii fi naannoo tanaa wajjin kan fayyada qonnaan bulaa fayyadu ta'uusaa itti amannee jira baay'achaa jiraachuusaa ta'e.